Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa mararatti argamtanu nagaan keessan isiniif haa baay'atu isiniin jedhu Dr. Abdul Seen har'a waan ajaa'ibaatiin isiniif qabannee dhufne laayikii godhaan jirtan harki keessan citu isiniin hin jedhu ummata bulgu maal ajaadhaaf sabiskiraayib gootarre yoo viidiyoo laaltanii kaatanii calliftanii dhiiftanii baatan laayik godhaa nama biraa bira haa qabu gaafa namni isiniin jedhu Abo ijo gerisa kanas gide tokko mataan nagaa miti natti fakkaata. Ka'eetaniin haadha si chaarjii kanaan of fudhalaan gide tokko of dhuufan deemalaan chaarjii yoo dhuguma Abdussee jaallata ta'e Abdusseen lubbuudhaan turuu barbaadde yoo ta'e laayikii naa godha. Viidiyoon kun laayikii 10,000 gadi qaba taanaan asirratti ofirraa fexa shamarran ergasii natti hirumuudhaaf abdii qabdus abdii kutatta allaqe. Waggaa meeqaaf abdiin har'a keewwattee shamarran Abdusseen jaarsa koo ta'a jettee eegaatu har'a wal biraa galla. Mee shamarrannis ta'ee dhiirrii har'a viidiyoo an waraabu kana laayikii 10,000 godhiiti Abdussee durii aqwaameen wada duroo aqwaameen mallisuun jennaa yuutuubeen sabiskiraayib argachuu 20,000 sabiskiraayib as gabbulle yoo diddan ofirraa fixuun koo dhiyaateera. Asumaan immoo abbaan giddiidha harka kennatanii jiru. Harka olka ijji nastenaal akkuma Abiy Ahmad ijjinni nasaalin jedhe abbaan giddii Dr. Asliidhaaf harka ol kaasanii jiru waan ta'eef sanarraa isin dubbanna. Akkamitti harka kennatan kan jedhu baay'ee gadda guddaadhaan akkamitti namni guddaan Dubaayin keessatti faarmaasii banee jechuudha addunyaan eessarraa ragaa baatee fi kennite Dr. Aslii as kaayiroo taa'e achitti harka kennachiise kan jedhu baay'ee tokko gadda guddaanatti dhaga'amee jira. Shamarran Abdusseetti heerumuudhaaf jaarsa koo ta'a karaa fuulduraatti jettanii yaaddan yoo jiraattan viidiyoo an yuutuubuma kan koo kana maal abbaa keessaniitiif iyyuu kan nama biraa hoo laayikii dhayxanii jala deemtanii godhaa ooltu kan koo kana maalumaaf kanaas du'ee jennaan gaafan du'e laayikiin haa goota yookiin onnee ol daddarbite ay Abdussee keenya abbaa miskiinaa Abdussee abbaa shamarranii Abdussee keenya shamarran biyya arabaa shaamaadha jedhee nuuf jedhee halkanii guyyaa iyyaa tureette onnee ol darbitee naa boossa gaafas maasalaama shamarran garaanatti jabaattee laayikii gochuu didde waan ta'eef lamuu wal argaan keenya siin jedhe tiruun kee innati jaallattu inni si jaallatu jedhe wal argaan keenya taatu fi tokkokkin na'imi baay'ee tokko mataan naan zooree jira dhugaan isin jira ቁም ነገratti gaafa deebinu garuu በጣም ያሳዝናል ዶክተር አብዱሴ እስካሁን እንዴት አላገቡም ጀተኒ ባየን ከሰ ያዱ መልቱ ደንገደማ ዘሪና ብልብልቴ ጉርባ ከያ ilmoo kee arguun barbaadanaan jette qoosaa miti koone ቁም ነገር ilmoo kan kee arguun barbaadanaan jetteenaan maalin jedheen beeytu yaa harmee kiyyaa anuma du'aa kadhu anan mallee daa'ima utuu an ammallee daa'imummaa keessaa ba'ee ammallee caqlummaa keessaa hin bahin ati amma ilmoo kan koo arguuf akka hoo ta'uudhaaf anammoo abbaa ilmoo gootee Abdussee abbaa ebeluu na gochuudhaaf murteessitee jedheen inni koo ganaa ልጅ ነኝ ammallee daa'ima gaafan dhufeeyyuu situ mataanarraa miiccee indinii na godha ammallee an si'umaayyuu hin quufne ofii kooti abbaa ilmoo ta'ee indinii jechuudhiisi an si'umaayyuu hin quufne ammallee akka daa'imummaatti si yaadaaran jedheen garuu isiin siireesii taatee dulloomaatiin jira atis dulloomteetta jennaan utaalee jechuudha girgiddaatti bu'ee kunoo asiin mataan intinii jedhe dulloomaa jirta naan jette annama daa'ima waggaa 7 of laalaa haroo mallee harmee kan koo akka daa'imaatti yaadaaru akkamitti anaan dulloomaa jirta anis dulloomaan jira itti abdiin akka tachiifta jedhee lafti naan maraa oole siireesiidha mee shamarran Abdusseedhaaf ilmoo hambassaasaa ilmoo bareeda harmeen kan kollee fuuldura isheetti ilaaltee ilma Abdusseetti itti gammaddu naa dahuudhaaf qophii taate jirta jira yoo jette jira jedhime suma dhugumaatti siirees biltsiginnaas ta'e maal ta'e ilma Oromoo qofa ta'e ati nama jaalala dhugaa beeku qofa ta'e siyaasaan asirratti lakkii ansitti neerumoo ana ebeluudha maaloo siyaasni darba torbee tokko yookiin ji'a tokko siyaasni jijjiirama ati jaalala dhugaa qofa beeki shamarran biltsiginnaa keessaa isa shamarran maalii keessaa isa kan Abdusseedhaaf ilmoo deessee harmeetiyyaa akkoo gootee anammoo abbaa ilmaa gochuudhaaf Abdussee kanatti heerumtee
siifan daa jettu du'arraa na hambisiitii siifanin daa abdushee kiyyaa ati abbaa ilmaa ta'ii ani immoo abbaa ilma keetii haadha ilmoo keetiin sii ta'a kan jettu bilxiginnaa soo ta'e lakkoofsi koo huno as jala jira waasaappiin kottu siireesiidhaan abdushee heerumi Dubaay irraa isarraa haala mijeeffame haala xoolee as dhuftee asitti abdusheetti heerumuu qabda. Kaayiroo keessas yoo dhokattee jiraatte abdusheettis kaayiroo keessas yebeelli juunesh tadabbiqesh kaallesh jabaadhuutii kottu lakkoofsi koo addunyaarra guute jira namni dhabe hin jiru. Amma waan harmeen kan koo na gaafatte kana guutuun qabamoo maal wayya angaruu sila ammallee jireenyi addunyaa kun rakkisaadha ofiifuu yeroo dhalachuu hin qabne keessatti yeroo rakkinni addunyaa dhiphisee jiru kanatti dhalanne ilmoo ammas itti dhalchinii rakkina kanatti nu haaleffataa jiraachuurra dhiisaa ofumaaf iyyuu jireenya kana tattaafannee amma rabbi nu jiraachise jireenyaadhaaf fuunee ilmoo dhalchuu sodaannee ta'aa jirra dhugaan isinitti maa wanti fuuchuu didiif maali beeytu fuudhuma gaafa fuute ilmoo dhalchuun jira jireenyi duniyaa kun immoo fatanaa guddaa heddummaata jira rakkinni addunyaarra guute jireenyi qaala'insi ilmi namaa addunyaarra baay'ate sababa kanaaf nuuyyuu yeroo kanatti kan nuti dhalannee jirru kun utuu rabbiin hanga ta'e nu bira dhaabbachuu dhiisee jireenya Itoophiyaa keessatti akkuma sana nu gateera ta'e har'a abbaa keenya maalichaadhaaf nu dhalchi jireenya maalii jiraachuu dhannee ofutti kurrifataa jiraan alhamdulillah har'a rabbiin fidee biyya guddatte kana keessa nu kaa'ee jireenya waa hunda argine akkaataa itti jireenyanii tattaafatanii jireenya keessaa baan barree jirra nuti ilmaan keenya kanaaf immoo waa tokko qubanne anamma yoo rabbi biyya kanaaf takkatu na baase amma duraanillee abdiyyuu hin qabun ture utuu waraqata fudhadhee biyya kana baqattummaan kan koo hin mirkanaa'in abdii wayii hin qabun ture dhugaa isinitti hima erga amma waraqata fudhee biluu kana harkaan gaadhee yoon fuudhee dhalchee jedhee ilmoon koo dhalatu kunis biyya guddatetti barataa biyya guddatetti innis jireenya dhuunfaasaa bareedduudhaan jiraata waan ta'eef amma abdii guddaan natti horamee jira shamarran carraa kanatti fayyadamtanii dirreen miidiyaa hundi banaan fuudhuudhaaf mee lakkoofsa kan koo warri barbaadanu amma koomintii irratti lakkoofsa koo warri hin qabne barbaadaa kottaati carraa keessa yaalaa wadura naan asoftanii amala keessan baree waliin haasofnee kaane wal fuuna malee zuw jedhamee asuma wal fuuchuu miti tijjanajjanaallesh waliin haasa'amta amalli kan kee amalli koo sii ta'uu abdusheen nama akkamiitii tixanaxinaallesh ከዛ በኋላ እንዲጋባለን ከባድ ነው ለስዲን ጀዳ ኮታቲ ጨራ ከነተ ፈይደማ ሀርሜ ኮትስ ዱአይ ጎዳፊ ከረቢን ኡሙሪ ሲጀደረሴ አካካቺ አርገሲሱት አባን ካን ኮረገ ሰብዩማን ራዶዬ ከነ አካ አባ ፈሃዳ ተይነ ጉዲሲ ሀርሜ ኮቲ ዋንቴፍ ኢሲ ደሞ ኡሙሪ ከና ደረቱ አሰማን ዱአይ ናፍ ጎዳ ገለቶማ